Saidoo alangaa ta'uu qaba ture Saidoo way indagattee indogoggorte alangaa bitee si ergu habibi Saidoo alangaa wayya alangaa malee gadiin qabu ayyuu kanaatiin maaloo akka har'aan gammadeen beeku jireenya koo keessatti akkuma har'aanatti tolee hin jiru yaa rabbi kiyyaa mee warri akka koo har'a ayyuun tumamuushetti ayyuun Saidootiin reebamuushetti akka koo warri gammaddanii qofti komentii jalatti barreessa warri akka koo gammaddanii qofti ba'allah rabbiin siniin qabee warri gammaddan qofti jalatti barreessa share like subscribe gochuu hin dagatina har'a bakka waaw akka isheen masaanuu koo taateetti hin gammadee bakka wayyanan akkas gammadee sumiyaan immoo akkam gammaddi intali salphoon kun egaa abbaa malaa shaaworiitii itoo bahuu qarraste video no garuu qofu video qullaa video waraabdee kun posti gootee ayyuun kun maraatu jannamoo nama jannamoo sheexana janna waan jennu wallaallee jirra har'ammoo Saidoon kan kee sumiyaatiin jaartiin kun waasitti gooteetti fincaanshee si obaasteetti jettee haasofti Saidoomatti jechuudha Saidoonis seetaa seetiidha malee achi qabee obsi ayyuu jedhee kadhatee dadhabe ayyuun sheexana altuutti taatee jirti sheexana altuutti taatee jirti garuu assalamu alaykum siniin jennee natti fakkaata assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anna sheexana altuutti taatee jirti bakka baaciru ayyuuni Saidootti korma seexana korma maaltuutu intiniidha ta'inna cakkaanyedha seenna beeku itti taatee jirti bakka aniin saalfattuun jedhee hin qaanfattuun jedhee man ani hin qaanfattuu ijoo hin qaanfattuu intalli kun qaaniima kan jedhamtu bakka safuumti kan jedhamu jiru ishee bira oh my god yaa rabbi kiyyaa ati nan salphisiin yaa Allah akka kanatti ati nan salphisiin itoo lubbuun jiru maalibboo namni maatii qabu namni abbaaf haadha qabu akkamiin kana ta'a amma asilaa sumiyaa tokkas maraachuu qaba ture etoo intala kana irratti fuudhamte namni gibiraa fuudhe Saidoon akkam taate ree asabdanii jirtanii etoo sadaffaa fuudhe Saidoo intinaan kun ayyuun kun akkam taati oh my god jennaanii amma maaltee seetanii ayyuun kee maraatte Saidootiin arrabsuu jalqabde sumiyaatiin arrabsuu jalqabde Saidootti jaartii kanarraati maal qabda ani toonas jiru intalli ijoolleen toonas jiru jaartiin maal fincaan si obaasteetti sumiyaan jettee Saidootiin sodaattu ayyuun akkana jettee bakka arrabsitiini dhuguma jetti sumiyaan baay'izoo fagootti waa hubatti natti fakkaata maashaallah nama fageesse yaadu intala kana faaniyoon yoo jiraadhe jette sumiyaan wallollaa walajjeesnaa jette sumiyaan immoo hin obsitii gaafa obsitu akkuma obsa ishee sana immoo baay'ee nama miiti hayleenyaadha jedhanii kanaaf dhuguma jireenyi kanaa booda sumiyaan yookiin ishee hiiki yookiin ana hiiki jechuu qabdi dirqama dhugaa rabbii ayyuu jiraachisaa sumiyaan jiraachisu inna maalin jechuu barbaade Saidoon waan rakkina wayii qaba lamaan isaanii jiraachisuu hin danda'u yookiin sumiyaa hiiku yookiin ayyuu hiiku an akka kotti akkasii mee isinoo maal yaaddanii jirtan isinii dhugaa dubbachuu fi lamaan isaanii nan bulchadha jechuun zabat noe ayyuun ittiin hin bultu mustahiil ayyuun ittiin hin bultu nama reefu abbaa manaa ishee waggaa 10 itti ulfaana jiraataniyyuu amma haga kanaan daffarreeni isheen kun immoo kunoo baatii waggaa tokko irree tofaana irra hin jiraatiin akka isheen itti daffartee jirtu Saidoon garaa barsiisee jira baay'ee hojii dansaa nu hojjenne Saidoon baay'ee tokko rakkina isaan nu banne ni jaallatanatti fakkaata ayyuu kanas malee ani akka kootti lamaan isaanii nan jiraachisadha inni jedhamu hin jiru way sadaffaa fuudhe
Esoo hayyuu kana niikin akka kot jechuudha. Itoo hayyuu kana niikin sadaffaa fuudhuu qaba. Itoo nan sumiyaa ta'e sadaffaan fuudhisa. Sadaffaan ta'uu barbaada ittiin tallee hiriyaa ishee tokko. Gaafa jettuu kaballaatiin joonjessite. Intala dammee jedhamtu tokko. Viidiyoo isaa argeen ture kaleessa. Baay'ee tokko nan ajaa'ibsiise. Okay, akkasuma nama gubaa sadaffaa jaarsi ofii ofirratti fuudhuun kunoo akkasii kan nama aarsu jechaan tureenillee viidiyoolee hojjedheera. Annaa ayyuun sirrii hin goone ani garuu reebamuun ishee ani baay'ee tokko dansana jedhee dhugaa dubbachuuf baay'ee akka aanaaf maasaanu taate tokkotti ani akkas gammadee sumiyaanoo akkam gammaddii isa jedhamu immoo asibu. Anna amma maal gochuu qabdi sumiyaan Saidoon kun erga sumiyaa barbaade erga sumiyaa jaallatee maal gochuu qaba? Dirqama wayaayyuu hiikuu qaba. Way sumiyaa hiikuu qaba. Kana lamaan isaanii ulfaana jiraachisuu hin danda'u. Ayyuun nama lamaan isaanii faana jiraatu miti. Jechuun hin jiraachistu. Jiraattis nama hin jiraachistu. Ofuma ishee illee baqa nama of miitudha isheen. Kanaafuu maal siniin jedha komentii jalatti barreessaa warri akka kankoo akka ani gammadeessan akka ani gammadeetti isin gammaddaniitu yoo ta'e komentii jalatti naa barreessaa. Ani baay'ee tokko reebamuun ishee indoomitti xinnaatee wallaahi kana caalaa rukutamuu qabdi, kana caalaa qixaatamuu qabdi, kana caalaa reebamuu qabdi. Ayyuun kuufteetti. Qabeenya namaatti sargii godhattee caffartee isa immoo bashannan hin deemne erga ol fuunee jetti baay'ee kan nama garramu. Gibirrii miliyoona tokko olii kan sargii isheetti ba'e jedhame. Isa akka ofii dafqitee fiddeetti kan namni dafqee fidee kan namni horeetti umurii isaa itti gubeetti jaartii jetti mini. Saidoon baay'ee tokko badii guddaa qaba. Sumiyaanis immoo wanta kanarratti ammallee Saidoon baay'ee hin qaxxaamne ammallee hin qaxxaamne kaleessa silaa itoo qaxxaameera ta'e zorji ishee bira hin deemu. Saidoon badii irratti badii dabale ammallee. Eesuma dhama'uu etuma barbaadu garuu badii irratti badii dabale. Sababiin isaas akkas gochuun qabu ture. Qaxxitaa bakka sumiyaan waamte sana deemuu qaba malee ayyuu bira deemee mashaakila kana hundaas fudhachuun qabu. Ayyuu ijuma isheen arguun qabu. Amma sumiyaan ani isa waamnaan ayyuu bira deemee jettee aartii amma viidiyoo waraabne kaleessa shillimaata mana fudhattee jirti. Waamtee viidiyoo sana qofaa kan isheen waraabde waa'ee Saidoo irratti waa'ee ayyuu irratti viidiyoo waraabne inshallah እንግዲህ har'a boor keessaa yookiin immoo gadhiisti jennee yaadna. Saidoon erga harar deebiira ishee barbaacha garuu wanta argatee natti hin fakkaatu. Isheen gara Addis Ababa ufteetti eegdee dadhabde. Akkasitti jiru jireenyumti isaanii kun jireenya ajaa'ibaati. Jireenya nama ajaa'ibudha. Saidoon cubbuu maalii akka hojjete hin beeku. Cubbuu kamii akka hojjete ani hin beeku dhugaa dubbachuuf. Malee namni miti nagaan akkanatti intala yartuun kun intanaan eenyu maqaan ishee ayyuun በጣም መጥፎ ናት። qabeenya namaatti akkas bashannana indafqine intanaan jenne deebistee jaartii kee barbaachuu deemta. Sumiyaa fincaan si obaastee sanuu fincaan qorraatoon taane fincaan si obaastee jaartii kana barbaachuu deemta. Toon ijoolleen si bira jiru laa ilaa way qaanfii amaman akkas jedhee engadda viidiyootiin hoolaa jettee hizbiin itti kolfa. Saidoon koo hoolaadha itti inni hoolaadha maal barbaadde maaliif akkasitti gaggabde kana ibu erga Saidoon hoolaa ta'ee isheenoo re'eedha moo maal jedhamte yaa hoolaa sana ishee hoolaama sana barbaachuuf miti kan lubbuu ishee dhabdee oolte kirooreksiitiin. Inna intalli kun maraachuuf deemti sababa gootee ofiillee of ajjeestee namallee ajjeesti intalli kuni bargixanyinnet
waan ani jedhu Saidoo Rabbi si gargaaru si jenna waan si jennu hin qabnu